Kolmak. Harmee qoloo naa biti. Qoloo. Maal si godha qoloon ilma kiyya maal fayyada? Harmee jaalalleen kiyya waan sana guddisa naan jette naaf biti fa'a. Akkas taanaan hodhu abbaa keetii qarshii 20 biti yookiin qarshii 2 bitadhu. Yes! Biyyee! iPhone sila baay'ee bareedaan kan maqaarratti argine sun. Baay'ee bareeda. Sirriitti ilaaltanii iPhone bareedaadha. Baay'ee miidhaga. Maa rakkoo qabaree kana. Taaksii alatti irratti ilaalta bareedu. Bilis yeroo tokko si dhungadhu. Si dhukkubaay mataan kee nagaa miti. Yaa waaqa kiyyaan taloo kanatu mangaafta dhungadhe akkamitti dhungachuu danda'a? Ani nan beeka akkaataa itti dhungattu. Ganama yeroo hunda mana kadhannaa ni deemti. Achi deemtee qeesii fakkaattee dhungachuu dandeessa. Kana galatoomi baay'ee galatoomi amman deeme dhungadha. Yaa waaqa kiyya naaf araarami. Yaa waaqa. Mucaa kiyya kadhannaan kee dhaga'ameera. Yeroo tokko akkana dhungattu si ajajeera gooftaan. Kun baay'ee salphaadha baay'ee natti tola. Gurbaa gaafa dhungachuu didduu sana barandaatti dhiiftee biraa deemtu sana arrabsite. Anis namticha yaada sii kenne sanadha.